Akka mul'atan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Itoophiyaan gaaffii Oromoodhaa furuu hin dandeenye jiraachuu hin dandeessu jedhan gameessi siyaasaa Dr. Bayaana Soobaa. Dr. Bayaana Soobaa turtii haala yeroo irratti BBS waliin taasisan keessatti kana kan jedhan yeroo ta'u Oromoof rakkoon Itoophiyaadha, Itoophiyaafis rakkoon Oromoodha jedhan. Ummata Oromoo walakkaa ummattoota biyyattii ta'uu kana maqaa Itoophiyaatiin hacuucuun hegeree biyyattii saniifis gaarii miti jedhan Dr. Bayaana Soobaa. Itti fufuunis Abiyyi Ahmad adda bilisummaa Oromootiin shororkeessaadha yoo jee ummanni Oromoo ABO'dhaan shororkeessaadha hin jehu addunyaanis hin jettuuni jedhan. Yoo biyyattii san keessatti nagaa ni buufna jedhan mariin amma ni geggeessina jedhan marii hunda hirmaachise tahuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Dhaabbileen akka adda bilisummaa Oromoo, KFO, waraana bilisummaa Oromoof TPLF osoo nafin marii kanarraa hirmaatuu qabus jedhan Dr. Bayaana Soobaa. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 39 irratti gaaffii gaafatamaniif deebisaa yeroo laatan keeyyanni kun ummattootaaf wabiidha jedhanii garuu Itoophiyaa hin dimokiraasessine jedhan. Itoophiyaan Abiyyi faan amma haasa'aa jiran impaayera mootummoonni Itoophiyaa bara 1974 dura yaamaa turanii jedhan Dr. Bayaana Soobaa. Bara qabsoo godhan keessatti qabsaa'onni dhimmoota Oromoof Oromiyaa irratti taa'anii mari'atu malee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo dhimma Oromoo irratti wal dhabanii hin beekanii jedhan. Osoo waliin hin haasawin wal dhabuun maqaa walii baasuu qofaatu ture malee dhimmi saba Oromoo wal nama dhabsiise hin beekuu jedhan. Buleessi siyaasaa kun humnoota siyaasaa Itoophiyaa ilaalcha siyaasaa fi fedhii garaagaraa qaban waliin osoo walitti hin dhufin dura dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka Oromootti marii hunda hammate nu barbaachisaa jedhan. Dabaluunis dhaabbileen siyaasaa Oromoo xiqqaaf guddaan ejjannoo takkaan hegeree Oromoof Oromiyaa irratti erga waliif galee booda marii hunda hammate irratti hirmaachuu qabna jedhanii jiru. Mootummaan aangorra jirus akkuma jechi barreeffamaa marii hunda hammate jedhu marii hunda hammate godhuu qabaa jedhan. Marii kanas qaamoleen walabaa alaa jidduutti argamuu qabuu jedhan Dr. Bayaana Soobaa turtii BBS waliin godhan keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa komishinii ifiif hundeesseen marii kana ni adeemsisa yoo ta'e mariin kun bilisa ta'uu hin danda'u jedhu rogeeyyoonni. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaa keessatti Oromoonni lama humnoota mootummaatiin tibba dabre keessa ajjeefaman. Odeessi bubbuleen uga'e akka ibsutti amajjii 8 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaa keessatti Oromoonni lama jireenyaa fi qaaduu fi bokkee lammeessaa jedhaman humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Akka jiraatan BBS odeeffate tokko himutti humnoonni mootummaa sababa isin ABO'dhaa jedhuun ajjechaa kana namoota nagaa irratti raawwatanii jiru. Humnoonni mootummaa ajjechaa kana raawwatan meeshaalee dhuunfaa elektirooniksii namoota ajjeesanii fudhatanii deemullee dubbata. Namni kun kana malees humnoonni mootummaa naannicha keessatti manneen jireenya uummataa gubuu fi qabeenya saamaa akka jiran hima. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Gulluq gaafa guyyaa 8/1/2022 taateen ta'ee gocha suukanneessaa gocha jibbisiisaadha. Gaafa guyyaa 8 maal ta'an? Ni ajjeefaman. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jehuun namoonni baay'een godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godinaalee Wallaggaa kan keessatti ajjeefamuu fi hedduun ammoo hidhatti guuramuun murtii malee rakkataa jirus jedha odeessi kun. Humnoonni naannoo Amaaraa meeshaa waraanaa ammayyaa baay'inaan hidhatanii jiran nageenya biyyattiif yaaddoo tahuu maluu jedhame. Mootummaan naannoo Amaaraa fi kan federaalaa humnoota TPLF loluuf jecha ummanni baay'inaan meeshaa waraanaa akka hidhatuuf hayyamuun isaanii yeroo ammaa rakkoo uumee jira. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa sababa lolaatiin carraa meeshaa hidhatuu argatan fedhii siyaasaa qaban ittiin dhugoonfachuuf hojjetaa jirus jedhame. Mootummaan federaalaa hidhattoonni seeran ala meeshaa waraanaa hidhatanii jiran akka hiikkataniif keessan yaada dhiheessus garuu humnoonni meeshaa hidhatan lafa kaayuuf akka hin jirre himaa jiru. Finxaaliyyiin Amaaraa ummanni Amaaraa diinaan marfamee jira. Kanaaf sababni hidhannoo hiikkannuuf hin jiru jechuun diddaa isaanii mul'isaa jiru. Sadarkaa guutummaa naannoo Amaaraatti yaadni finxaaliyyii kan dagaagee jiru yeroo ta'u mootummaa federaalaaf ammoo abboomamuu didutti deemaa jiru. Sodaa kanaaf mootummaan hidhattoonni naannoo Amaaraa maqaa garagaraatiin gurmaa'anii meeshaa waraanaa hidhatan meeshaa hidhatanii jiran akka hiikkatan taasisuuf dirqamee jira. Yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti maqaa faannoo jedhu qofaan dargaggoonni kumaantamaan lakkaa'aman ilaalcha finxaaleyyummaan masakaman leenji'uun meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatanii argamu.
Kana malees milishoonni, poolisoonni fi golgaa raayyaa ittisa biyyaa jehuun namoonni ilaalcha durleellisan kuma hedduutaan meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhatanii jiru. Manneen amantaa osoo hin hafin yeroo ammaa naannoon Amaaraa meeshaalee waraanaan guutamee jira. Maddi daldalaa meeshaalee waraanas achirraa akka ta'etu gabaafamaa jira. Meeshaaleen kanneen naannoo Amaararraa hojii badii ittiin raawwatuuf jecha gara kutaalee biyyattii biratti ergamu. Mootummaan naannoo Amaaraa gara caasaa keessattiin ummanni meeshaa akka hidhatu hayyama laatee ture. Kun ammoo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan akkan hiikkanne dirqama mootummaa federaalaa laatame hujirra oolchuuf akka danqamu isa taasise. Mootummaan federaalaa ammoo dhimma kana keessa seenee hiikkachiisuuf danqaan cimaan isa mudatee jira jedhu maddeen keessaa ministeerri dhimma alaa fi itti aanaan muummee ministeeraa Dammaqee Mokonnin amma dura ummanni Amaaraa hidhatuu qaba jechuun isaanii kan yaadatamu. Naannoo Sumaaleetti bulchiinsi magaalaa Jijjigaa re'oota magaalaa keessatti argee qabee qaluu eegalee jedhame. Garuu tarkaanfiin re'oota seeran ala magaalaa keessa deeman qabanii qaluu mootummaa kun ummata mufachiisee jira. Kantiibaan magaalaa Jijjigaa obbo Abdul Fattah Ibrahim ka'aan re'oonni gadhiifaman kanneen mukkeen bareedina magaalaatiif dhaabaman dheedanii mancaasaa jiru jedhan waan ta'eef ajaja qabamanii akka qalan dabarsuu himan. Abbootiin re'oota kanneenii dinniina laatameef kabajuu diduun maal na dhibeedhaan re'oonni kanneen baay'inaan mukkeen magaalaa keessaa akka dheedaniif gadhiisan jechuun himatanii jiru. Kana malees qulqullina magaalaa balleessan jechuun tarkaanfii qabee qalutti cehuuf dirqamuu ibsan. Obbo Abdul Fattah dabaluun ganna lama dura akeekkachiisni warreen re'oota magaalaa keessa gadhiisaniif dabruu himanii akeekkachiisni sun kabajamuu didee jedhan. Hanga ammattis re'oota 60 irratti tarkaanfiin qabanii qaluu fudhatamu kantiibaan magaalaa Jijjigaa obbo Abdul Fattah BBC Afaan Somaaleetti himanii jiru. Jiraattonni magaalaa Jijjigaa garuu tarkaanfiin mootummaa kun sirrii miti jechuun mormaa jiru. Mootummaan beeladoonni waan ittiin jiraatan dhiheessuufii qaba malee qabeenya namaa magaalaa keessaa sassaaba qaluun sirrii miti jechuun mormu. Beeladootaafis gara laafina dhabuu agarsiisaa jiru. Jiraattonni magaalaa Jijjigaa tarkaanfii mootummaa kana deeggaran garii ammoo mootummaan re'oota kana qalee gatuu qofa osoo hin taane hidhamtoota fi namoota harka qalleeyyii yookaan hiyyeessaaf laatuu qabaa jiru. Dubbi himaan mootummaa federaalaa Somaaliyaa haleellaa irratti raawwatameen madaa'uu maddeen gabaasanii jiru. Dubbi himaan mootummaa Somaaliyaa obbo Muhammad Ibrahim Nur Ma'allimu haleellaa if wareegan tokko magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo naannawa Dabka jamutti dilbata arraa ganama raawwateen madaanii hospitaala galan. Akka namoonni ijaan argan himanitti namni dhukaa boombii hidhatee konkolaataa aangawaan mootummaa kun ittiin deemaa turetti if darbe. Obbo Muhammad lubbuun kan hafan yeroo ta'u madaanii hospitaala magaalaa Maqdishootti argamutti wal'aanamaa jiru jedhame. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Muhammad Hussein Roble haleellaa dubbi himaa mootummaa irratti qiyyaafatuun madeesse kana cimsanii balaaleffatanii jiru. Obbo Muhammad Ibrahim daddaffiin akka fayyan kadhataniifii jiru. Fuula tuutara isaan irratti barreeffama barreessan keessatti obbo Ibrahim amma duras haleellaa Al-Shabaab irratti qiyyaafate jalaa lubbuun hafuun isaanii kan yaadatamu. Oduma walqabateen achuma Somaaliyaatti hoogganaan kutaa Hiiraan handaara magaalaa Baladweynetti milishootaan weeraramuu isaaniitti maddeen kan gabaasan. Somaaliyaan yeroo wal dhibdee hooggantoota mootummaa olaanoo jidduutti mudateen raafamaa jirtutti haleellaan hidhattoota ammoo itti cimee jira. Tapha geeba Afrikaa marsaa 38 Kameruunitti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan boru Burkina Faso waliin morkii dhiphaa gooti. Itoophiyaan ganna 52 dura yeroo takka geeba Afrikaa kan injifatte seenaa qabdu yeroo ta'u garuu ganna 31 booda gara dirree tapha Afrikaatti deebitus qabxii humaatu osoon galmeessin ramaddii A xumurarratti argamti. Kibxata boruu galgala sa'aatii 6 irratti ammoo garee Burkina Faso waliin morkii cimaa gooti. Arif Ahmad dabalata qaba. Waancaa Afrikaa 33ffaa bara kana Kaameruun irratti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijipti deebi'anii wal arguun seenaa tahee jira. Biyyoonni sadeen dorgommii waancaa Afrikaa bara 1957 adeemsifame irratti waliin hirmaatanii kan turan yeroo ta'u waggaa 52 booda deebi'anii dirree tokko irratti walitti dhufuun seena qabeessa isaan taasise. Biyyoonni sadeen deebi'anii dorgommii tokko irratti wal arguun nama boonsa. Seenaa dorgommii kana nama yaadachiisa jee gaazexeessaan ispoortii Badreddin Baaqeet biyyoota sadeen irraa Itoophiyaa fi Suudaan waancaa tokko kan fudhatan yeroo ta'u Masriin garuu yeroo 7 waancaa fudhattee jirti. Baha Afrikaatti Itoophiyaa fi Suudaan keessatti ispoortiin haala
haalaan kan jaalatamuu fi beekamu ta'us kubbaan miilaa garuu bara 1960mootaa fi 70moota booda biyyoota lameen keessatti kufee jira. Baha Afrikaa keessatti waancaa Afrikaa kan mo'atan Itoophiyaa fi Suudaan seenaan kubbaa miilaa isaaniitis waluma fakkaatti. Itoophiyaan ganna 30 takka booda bara 2013 kan itti deebite yeroo ta'u Suudaan ammoo waggaa 32 booda bara 2008 dorgommitti deebite. Rakkoon siyaasa fi diinagdee Itoophiyaa fi Suudaan dorgommirraa akka fagaatan godhee jira jechuun kan ibse Yuunivarsiitii Miichigaanitti Piroofeesaraa fi barreessaa kitaaba Peeter Aleegiiti. Dorgommii jalqabaa gurraandhala bara 1957 Suudaan Kaartuumitti geggeeffame irratti Masriin Suudaan kufiftee dabruun tapha xumuraa irratti Itoophiyaa lama takkaan kan injifatte yeroo ta'u gareen Uwaaliyaa Itoophiyaa waancaa Afrikaa sadaffaa bara 1962 lafa isaan irratti qophaa'e irratti Masrii 4-2 mo'achuun waancaa argatte. Tapha Itoophiyaan waancaa ittiin argatte san irratti taphataan mootummaa Itoophiyaa kan gaafasanii Hayilasillaasee harkaa waancaa fuudhe lammii Eertiraa ammaa gaafas lammii Itoophiyaa ture Luusiyaanoo Vasaalloodha ture. Itoophiyaa fi Suudaan sababa rakkoo waraanaa waliinii itti fufiinsaan jiru goolama siyaasaa rakkoo diinagdee fi balaa uumamaatiin kubbaan miilaa isaanii qancarullee milkaa'inni duraan argatan sun miira dorgommii fi kaka'umsa dhaloota keessatti uumuudhaan biyyoota lameenuu abdii akka hin kutanneef fayyadee jira. Ammas milkaa'inni Itoophiyaan qaama dorgommii baranaa ta'uun argatte taphoota jalqabaa lamaaniin fashalaa'uu eegalee jira. Suudaan Giinii Bisaawoo waliin qixa kan baate fi Naayijeeriyaan mo'amtullee ammallee abdii ni qabdi. Masriin jalqaba Naayijeeriyaan mo'amtee lammaffarratti ammoo Giinii Bisaawoo mo'attee waan jirtuuf abdiin ishiin qabdu guddaadha. Xinxalaa Super Sports kan ta'ee fi magaalaa Finfinnee keessa kan jiraatu Seed Kiyaar Itoophiyaan atileetiksiidhaan beekamtus ispoortiin akkaan biyyattii keessatti jaalatamtu garuu kubbaa miilaati jechuun ibse. Dorgommiiwwan jalqabaa lamaan kan biyyoota sadeen qofa hirmaachisee ture ergasii lakkoofsi hirmaattotaa dhawaataan dabalaa dhufe kan jiru Seed Kiyaar seenaa ganamaa kubbaa miilaa Afrikaa yaadachuudhaan kabajuun bu'aa qabeessaa jee. Itti dabaluunis obbo Kiyaar taphattootaa fi leenjistoota duraanii kanneen seenaa hojjetanii dabraniif kabaja guddaa qabna. Isaanin ni boonna garuu biyyoonni koloneeffataman kanneen akka Ivory Coast, Nigeria, Tunisia fi kan kana fakkaatan yeroo sanitti garee biyyaalessaa isaanii of harkaa hin qaban jee. Modern Sports irraa gaazexeessaa Hasan Al-Miskaawi kubbaan miilaa guddachuuf taphattoota yookiin qabeenya qofa osoo hin ta'in jaarmaya jabaa hoggansaa fi karoora qixa sirrii ta'een hojiirra oolu qabaachuun dirqama jee. Masriin ammallee waan fooyyessuu qabduutu jira kan jiru Al-Miskaawin biyyi kun waancaa addunyaatiif dabruun yeroo sadii milkooftee jirti. Akkasumas waancaa Afrikaa bara 2006 hanga bara 2010tti walitti aansuudhaan argatteeti jirti jee. Baakeeta akka jirutti ammoo hanqinni biraa kan fooyya'uu qabu Suudaan keessatti kilaboonni gurguddoon kilaboota gadi hacuucuudha. Kilaboonni Al-Hilaal ina Al-Maareek jedhaman sadarkaa Afrikaatti wayyaa ta'anis garuu deeggartoonni isaanii tujjaara tahan dhiibbaa irratti uuman jee. Biyyoonni lixaa fi kaaba Afrikaa taphattoonni isaanii hedduun kilaboota biyyoota Awurooppaa keessa taphachuuf carraa kan argatan waan ta'aniif muuxannoo kubbaa miilaa argataniin mo'atu. Itoophiyaa fi Suudaan garuu taphattootuma kilaba biyya keessaaf taphatan hirmaachisu bara kana Kaameruunitti kan mul'ates kanumaa jee. Taphattoonni kilaboota Awurooppaa keessa taphatan muuxannoo achitti argatan qabatanii garee biyyaalessaa isaaniitiif gumaachuu kan jee Al-Miskaawin Itoophiyaa fi Suudaan dorgommii waancaa biyyoota Afrikaa irratti garee kaanirraa baay'ee fagoo jiru. Garuu deeggartoonni isaanii ammallee abdii hin kutannee jee. Waraanni kaaba Itoophiyaa fi goolamni siyaasaa fonqolcha mootummaan wal qabatee Suudaan keessatti mudate rakkoo siyaasaa gareewwan kanneenii akkaan danqee jira. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu isaan gammadaa wattan ture waan hordoftaniif ulfaadhaan Badri Yuusuf qophii biraatiin wal agarra nagaatti.